Bahura kon qabu nan beesne targisi. Wai, asbonge sakora. Mali bi, mati kembe ko ketul ko. La ambekan. Mali ga gifti ko. Mati kembe kan danan. Limon dul ba, fulu ko siyem ofi. Ano me? Soradu. Mati ke midian fayyada manu tokko. Kon qabu ne kon qabu. Kasuma mal de ko bedi. Ani ga video cufa das bayti ummata ta ko ke maddo. Dala. Mudisha. Mo be akkam jirta naguma. Naga koti da. Nabira jirti. Ne nabira jirti beekta. Ani sa akkanuma jiya sa seenaan jedhama. Asbayati. Asbay. Simbarbada. Aha. Amo be. Why, ishi, Ethiopia. I love you, Ethiopia. Ila ishini. Why, Chuki, nana. Chuka dala sena. Chuka ko noto. Ate muli sinjera. No, ai kuma jecha barreessaa jiran bargadi. Aku kabdi mutan. Maji ne tan motor baulfa. Ofi fu ka jirtu asbaze muli saat. Mandela toli. No, isaan garuu Mujhe wale. Simbarbade mana ni simbarbade na dala sena. Muli sina ma. Mobe. Mucayyoo sirriitti dubbachuu hin dandeessu sittan hima. Wal jaalatanii waliin turan beekta. Erga beekte. Gaafa sana maa waan biraa silaa gochuun keessa hin namne maa waliin gorsiin gaafa sana kanadha mormalaa saartu atumtiyyu. Maa gaafa sana. No, ishiin akkana taatee namni dhufnaani. Sinaariyoo jedhee tan qabee beekta. Mobe. Asbahi video. Tan qabee malee. Baatee dubbatta man dubbattu ati. Asbahi gaaffii lamaan tokko si gaafadha. Na gaafadhu. Giiftii koo akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyoo. Odolaa rabbii mucattiin mul'isin. Okay, mul'isu. Ati nulfeessisne. Situ wal agarsiisee fireendisii sanaan. No, keessayyuu hin qabu. Darabboon argate miti? Ishi. Yeroo siin wal jaallattu quba qabda? Jaalallee ishii ta'uu isaa nan beeka sirriitti. Garuu ulfa ishii Gaaffiin tarbiira. Durbii dhiirri gaafa wal arganii jedhan gaafa ijaazaa wal irratti bu'an akka waa uumamu beektamu hin beektu. No. Irsa kiyya jettee mana kiyya qabdee dhuftee ani manan qaba beektaa. Aha. Jaarsa koo jettee fudhattee dhuftee mana kireeffatanii? Dhuftee kun irsa kiyya naan jettee wal baranii achuma deemtee haftee. Interviin akkaataa qaba giftii koo viidiyoon kun waraabamee olii gad deema gachuu fi an dogoggoruun barbaadu. Jaarsa kooti jettee kan fudhattee dhufte isiidha moo kan kireeffate birii kafalee? Isatu jaartii koo kireeffate. Mana kiraanii fi bari moobee sirriitti na dhaga'i. Okay, ijaazaa mana keetti ol buufatanii? No. Hai abbo. Yoo kiraan taane, yoo ijaazaan taane. Na beekti beektaa. Obboleettiin ishii hiriyaatti. Ani dubbadhu tarii an hin beekne. Sitti hima. Qalbeeffadhu. Obboleettiin ishii guddoon jechuudha hiriyaatiyya turte. Obboleettiin seenaa jechuudha. Adii jedhamti. Achin boodatuun immoo natti bilbilteeti eessa jirta jennaan mana hin jiran hin jedheen dhiira wajjin dhufte. Eenyuunni kun hin jedheen. Maaliif umriillee xiqqoodhaan har'aa jechuudha. Jennaani jaarsa kootiin naan jette. Akkanuma naan jette. Achumaan baanii deemanii natti hin deebine. Akkanatti ulfataatee gadaatti natti dhufte. Gadaa reestoraant. Maqaa gadaa waamin. Maqaa waamin. Maqaa waamin. Maqaa namaa si waamin. Maqaa hoteela namaa si waamin. Maqaa jinni si waamin. Of danda'ee dhaabadhu dubbadhu. No, achitti taa'ee natti dhuftee sin jechaan jira bara. Maal taate? Achitti dhufte ani shaayii fa'aan fayyadama, buna fa'aan fayyadama achitti jechuudha. Dhuftee naguma hin jettee nan rifadhe. Garaan ishee achi jira. Maal inni jennaan? Ayi abbaan manaa kiyyaa miti jedhee na dhiisee deeme maal jettee anis gurbaan dubbisne waliigaltee hin qabnu gaa. Maal jedheen dubbisa jaarsa hombaa. Achi booda manatti dhufte Nabiira jechuudha. Bakkee deemullee hin qabu naan jette kiyyaa jabal waame kiyyaa meen qarqartanii jennaani. Ayi nuti dubbi akka kana keessa hin seennu seenaa naan jedhe. Naan jennaan moobee dubbisi bakka jedhee keessaa ba'e. Kanuma. Isaan lakkoofsa koo kenne.
Inteetti amma dhaabadhu. Stop achumatti. Kiyyaa jabal. Si'inni lakkoofsa ana lallataa ree wanta kana suma lallata malee kan si lallatu adhan sitti hima. Noota. Wanti lakkoofsa kee kennitee keessaa baatee jechuudha. Ana hojiin dararama jechuudha. Gaafatamaa dhimma ulfaatiin jijjiiramee kan yeroodha Dubaayin galasee tammu. Inni jedhe nama ulfeesse walitti fidu fannee Dubaayin galasitti fakkaate moo maaliif intalatti ishii abbaan manaa si islaamaa ishiin kiristaanaa wal ulfeessan itti lakkoofsa koo kenni jedhe kunoo laayivii irra taa'e siin haasa'aa kiyyaan naa kenni jette. Rakkoon jiru kiyyaadha. Ingolfaarta jira? Ingolfaarta jira. Wallahi haali koo dilbi mahayyimii yeroo siin jedhu ragaa waliin. Waan akkanaatti galaan jirru jetteeni namni waan akkanaatti galu mubaarak jetteetti kente jechuudha. Bakka ofirraa fixee taati. Kottuu akkanatti fiddeen dubbadhu mana kee kaayii itti dubbadhu sirreessa. An waan akkanaatti galu. Wallahi isin barbaada adaraa ummata Oromoo adaraa Rabbii adaraa Jumaataa kunola nama kuma lama dhibba tokko kottu kiyyaa jabal. Isin barbaada kottu wallahi kolfaa jiru waan. Kalbi akka waanani ijoollee biyya irraa dhuftu naan kennitu amma kana. Akka waan beeksisa godhanii lakkoofsatti kennadde geessi lakkoofsa koo kennaa abbu nan beeka saayiboo tokko kennaa. Saayiboo koo kennaa dhuftee kanan ta'e na ulfeesse na jinnii ta'e booddee mubaaraka dandaa barbaadee itti fidee uummanni kun. Kiyyaa jabannaa galcha. Abbaa giddeemma kaachisiidha quraana qabsiise. Akka lakkoofsa koo hojiidhaaf fuulamatti naan kenne jedhee dhaabeera bangiddi jaalmootii. How are you? Come please. Jaalmootii kottu. Akka waanani ajandaan barbaada naa fidaa natti kennaa jedhetti. Please natti kennaa. Ululfeesse miti abbaan barbaade. Bakka ululfeessetti dhaqee afidhatu. Ajiraan dhubannaa taachuu. Kiyyaa jabal kottu gali. Abaabota barbadu. Ishee obboleettii koo gaafa wal argitanu kan tana kanaan gaafa tana kanaan wal argitanu ulfaayeera. Abbaa mana dhuma koo sanana ulfeesse siin jette. Akkanuma naan jette ji'a sagal guttee dhuftee bara ammuma dhuftee bare mobe na bira. Gaafa jalqaba wanti itaan kee gaarii dabbo as beeme viidiyooti. Gaafa jalqaba wal jaallatanus abbaa manaa dheettee wal bartee gaafa xumuraas. Abbaa mana kiyya jette. Gaafa jalqabaas abbaa manaa koo dheettee wal si barsiifte addammoo mucaa isaatii wal si barsiisuu dhufte maal balleessite de. Taaptaap walaa ta'e. Mucaa sadii kooti. Gaafa jalqabaas abbaa manaa koo dheettee dhiira godhattee dhufte. Gaafa ol fooftus immoo kunoo ilma isaatii wal barsiisiin jette. Mucaan maal balleessite de. Jarabbi walaa. Waa hundaafu yoo qarqartanii qarqara malee. Ishee qarqaaru maalummaan Oromoo galaana. No, ila mobe har tokko na dhagaye. Ani akka Oromummaatti. Ani waan an dhagaye ilma durbaa tokko intala durbaa tokko dhuftee asirratti waa himatte uummataan hanga. Uummanni gargaarus giroo. Dhiisus giroo garuu dhageessee kaate dhiifte kanaan hin jedhamne erga fiddanii naan geessani uummata Oromoo as bahi viidiyoo dhaqu uummata Oromoo dhaggeeffadhaa. Intala tokko. No, ani kana dhufi ishiidhaaf maaliifan viidiyoodhaan baani? Ishiin haa dubbattu malee abbaan dhimma ishiidha. Okay. Maaltu keessa si galchinaan dubbatte reegiftii koo? No, duratti ishiin dubbachuu hin dandeenye sitti dubbadde garuu ani bahee waa'ee dhimma ulfaatiin an guddadhee guddinaan Dubaayitti dabarfadhe sitti fakkaata moo dhimma ni kaan qabne lamman gidduu maaltu na galcheennaan an keessan galuu dhimma akkanaa keessatti lakkoofsa kennatteeti.
Mute godhee dukkiyaan illee. Maal fakkaata? Ummatoo dhageessan namoonni ulfeessee jette isiin ammuma hiriyaan siin moo dhufte viidiyoo as baate gaafa mana koo dhufan isiitu fudhatee dhufee abbaa manaa kooti jettee wal dabarsiiftee erga ji'a sagal geessee dubbiin bilchaatee ulfisii bilchaateen booda bakka naqun qabu jettee natti dhuftee akka nabite boletti. Dhugaadha moo ba'e? Akka isheen kun waliin agarsiifne dikkoo waradde balu kaswalay waliin agarsiifne okay obboleettiin keenya siin ulfoofte. Seenaa dhubadhu. Seenaa. Moo ba'e? Wanni siin jette dhugaadhaa gaafa tura waa tokkoon siin beektu jiruun dossin yoo namni ol si agarsiise jabicha sanaan barbaadaati. Ofumaaf ol bartee abbaa manaa kooti jettee fudhattee dhadheettaa bira. Yaani isheen waan. Sana booddee immoo illim jettanii ol fudhattanii baddan miti. Sana booddee immoo ulfaanitti deebite miti. Eshi. Amma maal si gargaaru akka mubaarak musammaatti anumtiyyuu. Firii viidiyoo hojjettanu. Moobee dhagee gurbaan haa dhufu. Maaliif gurbaan hin dhufne? Dubartiidha inni ulfoofte. Dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya dubartii ulfaa'ee jette maal jedheen viidiyoo asinii baasa jala keenya yaa ummata ajandaa yaa ummata yuutuub. Yaa ummata yuutuubii daldalachuudhaaf viidiyoo nama barbaadan. Yaa ummata yoo rabbi riskii isinii buusee viidiyoo fi as baate waraabbadhaa. Kanaan achi as bahi jedhee waraabsuudhaan waan. Maqaa gurbaa waan ta'een naan biroo keessin godhaan hin beekuun gaafa wal arganu an keessan jiru. Yaa sabaa. Yaa sabaa hammuma dandeettan. Sheer godhaati mubaarak musammaadhaan gayaa. Haati manaa xiyyatu akka nama tokkootti waliin jiraanna jedhee isiidhaan biyyarraa ka'ee biyya kana dhufe. Ni ajaa'iba bara. Biyyatti fuudhee osoo sireerra waliin ciisee hin quufin osoo abbaan hin argin ardaan hin argin osoo dhaltee ilmoo takka lafa hin buufatin yookaan ammoo ilmooyyuu dhaltee yookaan ilmoo takka lafa buuftee akka kuruphee gaaf kaan haaloo maali silkiyyuu maal qabata asii deemee ollaa dhaqa bakka ho'i taazi'aa wayii. Baankii deemaa jira bakka nagarra turaa jira tokko wayii hiriyootuma isaanii keessa baankii deemaa maali maaltu bu'e siree waatu bu'e. Hai maal intalti bara engattallee kuma 30 ergitee bara ammallee deebitee kuma 150 akkas ergitee bara maashaallah birriin akkana jirti. Ji'a meeqaan daladdi? Beerri teenatuun illee jala citte jechuudha. Kolkoleen jala citte tunni asii achi dhattee miti birri kuma tokkoon daladdii kuma tokkoon dalagatte. Madaamiin waan qibaatiidhaa daballaaniif birrii 20 waan qibaatii daballaan birrii naa dabalte jetteetti. Awwaasa billaa gadhattee hojiin isii gaarii jedhanii. Akka malatti jajatanii birrii akkanatti itti gadarte miti haramni maashaallah dheengatti matan kuma birrii ergite ji'an geenne isin tiya liqeeffattee fa ergite beeki liqeeffattee fa ergite isi dheengatti matan kuma birrii itti gaggenanii ammallee kuna ergite birrii hai matabbo dallaallee irraan oofte sun gaariidha meenaa oofiti yallee rabbi jedhite umma faayidaa hin qabdu kun akkanuma irra tataa'aa jirra waa takka jiruu nurraa achi deemaa hin jirtu. Oolaan binne takka illee dheengaddanii duute ilma yoo bicha ta'e kunoo ilma yoo nu amma kunoo akka badaa kunoo albaatiidhaan mana balleessaa akkana jiraataa jirti. Mee naa oofi namitti xiyyatanallee jedha. Naa oofi na. Eessa turtee eenyu biraa dhufte amma? Maal godhu deemta abbaa abdii? No maal godhu deemta osoo hin taane miira keessa gallee gurbaa wasii biratti agarree amma. Waa'ee qabsoon fakkaata waan isa mari'atan suni akkanatti hirmaamu. Faamilii nyaangalii filtera maalii haasaa jirtan? Waa'ee qabsoon. Ishii. Mariin isa mari'atan suni waa'ee maaliiti? Gaaffii duraati. Eenyu? Gurbaa wahii hojii turtanii gurbaadha. Naga wali dhaabbachuu turtanii waa'ee maalii mari'achuu akka turtan si gaafachuuf. Abbaa abdii maal godhu deemta warra balkaabaa? Rabbi kaabaa hin jiru dhaabbate. Gaaffii si gaafataara. Gaaffii si gaafadhaa deebisaa barbaada. Uummanni as jala waan abarreessu jira bara.
No yoo si barreessanillee waan qabsoo irratti ta'e si barreessan malee waan biraati miti. Ati gaafii nu gaafannu si deebis iji dunuufadhu. Uummanni koonfiis na godhaa jira. Hin sodaatin. Nama akka kiyyaaf kan keetii kan komentii barreessu hin sodaatin. Maal gootee dhufte? Eessa turte? Eenyu wajjin amma laayif irraa baatee dhufte? Uummanni maal inni annaan gala. Uummanni duubii balleeffte abboo muciyyoo nama gabaabaan danda'an jiran turaanuu daddadhabne. Sammuu nama gabaabaan danda'an jiran turaan. Gara balleeffte uummanni komentii. Fuula eenyu balleessan? Anamoo? Nama fuula keetu gad jiru maal nama biraa wajji mari'attee dhuftee abbaa manaa keetiitiin haa gaafadhu jedhe. Asiif achi baa qabne dhuguma face to face itti uumame. Abboo ayyoom gaafatu si jedha abbaa. Eshi gaafiin kan kee maal? Jaagan wasa daatan onnee qaba uummanni keenya onnee qaba. Naagalii amma maal? Abbaa abdii. Muciyyoo si bulchiti. Maal haasa'u kun? Maal sodaata mucaa? Wallahi nama dheeraa kana waliin rakkan takkaa kofoon takka ayilee takka. Ana kofoon na hanqate isa ayilee takka. Namichi afaan irratti isaan dhugaa. Makki anaaf ibsa si barbaade. Wanni nu si barbaannee fi sihii nama biroo wajjin waa'ee feelingii jaalala haasoftan agarreeti. Sanirratti ibsaanis jalattiin harkaa baatee telefoona sanii laali nan mul'isnaan jedhee armaa uummata mul'ifne. Akkasitti gaa si waamnee dhufne maal wajji mari'attan gaafiidha.